Ashama harka fuunee nagaan araarri waaqayyoo lafaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo. Ani nagaa kooti nagaa guutuu isaan qaba. Isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba. Nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aas waan ta'e isinii qabadheen dhufeen jira waa'ee rifeensaa irratti najjadhaa yaa'uun beektu jedhee yaada. Dursa warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatanii gara chaanaalii kiyyaatti dabalamaa subscribe like share subscribe gochuun gara maatii kiyyaatti dabalamaa warri immoo dura maatii kiyya taatanii na hordofaa turtan galatooma galanni keessa bilisummaa haa ta'u isiniin jedha walaa jajjabeessinu kanatti aansuun har'a immoo shurrubbaa akkamitti dhahannaa mana keenya keessatti otoo bakka rifeensatti sirreeffatan hin deemi mana keenya keessatti shurrubbaa keenya akkuma ta'een hanuma iddoo tokko nu geessuu danda'u yookiin immoo mana keenya keessatti illee itti bareeduu dandeenyu ofii keenya akkamiin yaallee mana keenya keessatti baasii tokko malee fayyadamna jedheen isinii qabadheen dhufeen jira gara hojii isaatti ni galla har'ala ajaa'iba shurrubbaa shaa godhee dhahadheen isin argisiisaa isin immoo like share shaa itti naa godhaa na jajjabeessaan isiniin jaalleewwan kiyyaa amma kunoo gara hojii isaatti yeroo gallu rifeensa kiyyaa kun akkasitti fileen jira dhahadheetiniin immoo nan isiniin argisiisaa isiniin jechuun barbaada amma gaduursaa yeroo dhahadhu yeroo hundumaa rifeensa kiyyaa yeroon dhahu jalarraan jammaraa mana keenya keessatti baasii tokkitti malee jechuudha ofii keenya mana keenyatti dhahannee baasii tokkitteef hin saaxilamnu waan tokko yoo yaallee baay'ee bareedaa ta'a. Haga mana namaa deemnu amma mana namaa keessa jirra ofii keenya yeroo mana namaa keessa jirru immoo maa gochuun immoo nama bira dhaqna gaduu nuun baasanii jarri sababa jarri nuun baasneef iyyuu manuma kana keessatti immoo nuti maaliif qoshos jennee teenya kunoo haala kanaan akkasii. Kun akkasittiin hundi keessa yeroo mana keenyatti dhahannu laaffifachaa dhahanna akka sabakkeetti wixixxi jiru itti hin dhahatiina rifeensa keessanitti abadeen wiiggii hin godhiina wiiggiin baay'ee tokko rifeensa keessan ni balleessa ishuma qabdan rifeensi dheeratee wayi gabaabbatee rifeensa dheerateef hin bareedu rifeensa kunuunsaatu bareecha malee dheerateef miti kan inni bareedu mana keenya keessatti nuti immoo as darbaa achi daddarbaa malee baasii tokko malee ofii keenya akkatti hojjetanna yeroo hojii madaamii xumurtanii keessumaa immoo ramadaanii kana keessa akkasitti yoo dhahattanii hijaaba keessaallee gofforiin jedhu akkasittiin itti shaffanattanillee haala bareedaan isinii turaa qibaatii silmoo hahaphistanii qibaatii qaqallishisma fasaashii jechuudha haala kanaa yeroo itti dibdanii rifeensi keessanii gadi isinii fudhataa jechuudha sileeyyuu dhadhaan hin jiru kunoo ani yeroo hundumaa rifeensa kiyya manatti yaala dur biyyatti gandarra deemaan oola mataa koo naa dhahimee haadha baduu koo eenyuu koo je'een kadhachaan oolaa giddii dhagaa giddii na barsiisee jira kunoo yaa bareedes bareeduu baates du'a ooleeraa jechuudha ajab yaa shurrubbaa ajab shurrubbaa waaw bareeduu dhugaa misaaluma kanaan akkanidha hin beektu hundi keessanii garuu yaa'u
wanta tokko waan nu beeknu yoo sheer walii goone namatti tola siniin jechuu barbaadeenidha. Mana keessatti haa turuuti akkanitti yoo dhahannee illee bahuu ni dandeenya. Rakkoo tokkollee hin qabu yoo dhahannee bahanillee jechuudha. Asitti immoo kuna lamatti shabashabaa isa jedhanii hin beektu yoo ta'e kun akkas gootanii kana asuma dhiistuu jechuudha. Kana asuma dhiistanii jaasaan lamatti hirtanii shabashabattu. Baay'ee salphaa tokkodha. Rifeensi keessan hin miidhamu yeroo akkas goonu jechuudha. Ana baay'ee natti tola yeroo ni akkasitti amma kun lamatti baqaqseera miti. Dameetti gootuu jechuudha. Isa kanatti damee nu kan akkas dabarfattu. Hamma qarqara isaatti baay'ee sinii tura waan ta'eef. Madaamii wajjin ana ejjedha boru. Ramadaan hin beektu madaamiin nufaan ejjettu waan ta'eef itti bareedu kana yaa'u silayyuu hin beektu. Akka viidiyoon hin dheeranneefanii gaggabaabsaa ejjedha. Sinii gala je'ee yaada. Kanuma Saudii keessa boru shaa jechaan oola. Koottaatu mana daawwadhaa daraa keessan isiniin jedha. Muulii naqa boru. Maal jettaa yoo jettan immoo yoo man jaarsa tokko arga illee je'eetu man ama'aa jira. Siifa argunaa jedhame isaa qaldii miti jiru. Eebbi keessan naaf gaarii je'eetuma yaada. Siifa argunaa jedha. Kana sinitti meera lamatti hirtu. Kana asuma kaawwattu. Isee kana bichaatti fayyadamta. Yoo lamatti hiratan jechuudha. Yoo xiqqoo rifeensi keessan haphii ta'e rifeensa baay'ee sinii godhanni kun. Ammas kun waasuftanii. Kana as gaheen jira. Viidiyoo kutee waraabaa maaliif yeroo Ramadaana kana baay'een keessanii yeroo baay'ee hin qabdani maaliif hojiin waan sinitti baay'atuuf jechuudha. Isa duraarra hojii yaa'u silayyuu yeroo hundumaa baay'ee haa ta'uyyuu malee Ramadaana keessa immoo baay'ee handuraarra waan ulfaata ta'eefu gabaabsee waraabuu barbaade. Haala salphaa keessatti dhahattu dhugaa. Yeroo hin qabnottan shaaworiin gala jettanii madaamii biraa deemtanii daqiiqaa keessatti shaa jettanii mana baatuuf bakka baay'ee isin fudhatu.
kunoo kana malee nannafne gidduutti jechuudha. Jaallatamtoota kiyya kunoo xumureen jira haala kanaanii. Shurrubbaa kiyyaa haala kanaan hadhee jira. Waaw mashallah naa jedha. Naa eerate naa eerate raayii ilaalamee kunuus gahee jira. Kanuma dhabaqa birrii baasuun hafee jira. Hafee abadaan teknooloojiin guddate dhufee jedhee manatti nu galee jira. Birrii baasuun hafee jira. Argitanii kanammoo hergiroo dibachaa jira. Gananaa gurguddata dhufee mataan kiyya dur faaxuun qaba. Nama margu jammareera hergiroonis inshallah waaqayyo jedhemoo ji'a muraasa booda kunillee jedhee naa guute viidiyoon kiyya isinitti tole jedheetiin nan abdadha. Achiin egaa namoonni viidiyoo kiyya ilaaltan hadaraa keessan isiniin jedha. Like, share, subscribe, ta. Itti naa godhaa. Kunoo kana fakkaata waa. Kunoo laala shurrubbaa kiyyaa achi galagalee isin argisiisa. Bareedu. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaa hanga turtii biraan walitti deebinutti nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u turtii gaarii isiniin jedhaa isin jaalladha. Ciao.